Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii yeroo bunaati. Qophiin yeroo bunaa koo torbee kanaas eegaleeti kan inni jiru. Egaa qophii yeroo bunaa koo har'aatiin immoo keessummoota lama affeerradheen jira. Keessummoonni koos immoo tiiktokeeradha. Naaf yaada addunyaa fi Tsaggaayee Margaa waliin turtii taasisa. Mee tiiktokii kana keessatti muuxannoo akkamii akka qaban hundumaa gaafadheen sin biraan ga'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Baga nagaan dhuftan sanis. Baga nagaan nu eegdan. Mee daawwattoonni koo namni hedduu jechuun hin danda'a. Tiiktokiidhaan kan beekamtan. Isaan alatti hojii idilee maalii qabdu? Ani gama kiyyaan ani aartiidha. Gutumaan gututti hojii biraan qabu aartiin hojjedha. Production keessan hojjedha jechuudha. Tiiktokis immoo kan ani gale cinaatti social media kanarratti osoo hojii kana hojjedhe kan jedhuudhaan kan ani gale hojii biraa hojii idileen qabu aartumaan hojjedha jechuudha. Hojii Tsaggaayee. Anis hojiin qabu barataadha. Garuu barumsa fixeera amma. Bara kana fitte? Koongiraasiin jedheera suma. Taankii harka fuuni. Garuu giiftii wayiin argani. Giiftiin argani. Booddee kaayoo naaf inni mo'atta ta'ee giiftii argachuun kenna. Haara nama mo'adha. Xaaxaan qabu. Si mo'adha. Shawaan gizaa mo'atta. Shawaan gizaa mo'atta. Isi taragagga'e. Inta jedhaan dhaqee. Haa ta'u. Haa ta'u. Kanaaf barnoota irra jirta? Barnoota reefu xumurtee? Gara hojiitti hin baane jechuudha. Amma gara hojiitti bobbaa nagaa hojiin kunoo caammaa wanta rakkasii qabu bitanneerra hirkumaan deddeemnee barbaaddanna. Naaf yaada gara keetti deebi'een jira. Kaaraakteerota hedduudhaan kan asitti hafattu Shawaan Gizaa jira. Maqoota hedduudha. Maqichallee eessa akka fidde maalirraa akka moggaastee fi jiru namoonni sun nagaa isaaniiti. Nagaa isaaniiti jiru hundumtuu jiru. Bulchaan isaanii akkuma beekamu Shawaan Gizaadha. Shawaan Gizaa birruu bulchaa isaaniitti hundaatu kun immoo warra kireeffattoota isaati jechuudha. Qeessa keessa jiraatu. Qe'ee keessa jiraatu kun fira. Kun immoo warra kireeffatu hambarbireen jira. Namni baay'een hambarbiree kana jaallata. Hambarbireen kun kaayi firasi. Firasi Shawaan Gizaadha firasi. Dallaasan keessa xiqqoo anatu maaneej godha jechuu barbaade natu aannata jechuu barbaada. Gabraa Gosis immoo jira. Gabraa Gosis immoo kireeffataadha. Hundumtuu jaalalumaan jiraatu. Shawaan Gizaan immoo hundumaa jaalalaan jiraachisa. Warra loluu barbaade immoo karaa qabsiiseetuma hin ari'u. Wanni isaa hin ari'u gorseetuma deebisa. Kanaadha. Dubartii kan shamarran keessa jiru. Jirti ati warra isaa jirti malee ati warra Daarmeellash. Daarmeellash haadha warra Shawaan Gizaati. Daarmeellash. Firaan barbireeti. Maalirraa kaastee maqaa kana hunda moggaaste? Maqaan kaa iccitii guddaa qaba. Maqaan isaanii hundumtuu Shawaan Gizaadha kaasee hanga Gabraa Goos, Hambarbiree, Daarmeellash, Deettamoo kun hunduu naannessaanis jiramoo. Naannessaanis kireeffatuma isaati dargaggeessa achi keessatti galuudha. Inni jira jechuudha. Garuu maqaa caalaa wanti dasna jedhuun aksantiin isaa baay'ee tokkoffaadha. Kan kaaraakteroota hundumaa. Jiru baastee waan ta'eef. Tsaggaayeen immoo yeroo baay'ee qeequudhaan kanatti beekamtu. Qeeqadha kan koo. Mee qeeqni kun eessaa dhufe? Waanuma arginuudhaan environmentii keenyatti namoonni tokko jira miti wanta namatti hin tolle ijoolleen hojjetan jijjiiru. Nama guddaa ta'ee faale hojiidhas nama jenne kan hojjetu jira. Speeshaalii immoo kan fookas godhe Oromoodhuma irratti wal sirreeffachuu qabna waan ta'eef. Akkaataa itti for example footoo fa'aa akkaataa itti kaanu baay'ee nama dabbara dhugaa. Mormarra warjichaa fa'aa footoo ka'a. Akkas mataa walitti akkasiniif hin ta'u kun. Inta unjede ka kan inni fuuchurro bakka wanta akkasi dhiisaa jechaa jira dhimma bakka. Namoonni yeroo baay'ee Oromoo qeeqxaas hin jedhu. Waan akkasii koomentii kee jalatti yookaan koomiin garaagaraa kallattii hundaan hin ka'a. Mee sun maalirraa dhufe? Ani nama sirreessuu barbaadu sirreessa. Iddoo nagalcha jedhutti deemee jaan sirreessuu fi namoonni baay'een garuu wanti jedhanii include goota nama tokko filmitti kan dubbattu Oromoo guutuudha jedha. Garuu viidiyoo irratti yoo ilaalte Oromoo jedha. Muudiin naffaane. Muudii nama corrobu jedhee iddoo fite ijoolleen keenya tokko nan jedha. Which means nama exclude godheera jechuudha. Achi nama sana ni ilaalchisa hin ta'u jettaan. Gasoon jedhaan dhagee. Sirreeffattaa sirreeffadhu jettaan.
hin ta'u yoo sirreeffattaa ta'uu baannaan dhugii cululuqii jettaan. Ayyee gara gaaffii keenyaatti ceenaati. Anis buna dafeerraa weera waan ta'eef gaaffii sin gaafadheen gara buna kootti dhufa. Sin lamaan gaafadha. Saggaa'een aduudhaan nuugamee jira. Ilaaleera garuu. Surraan garagaru. Meeqa? Lakkoofsa 5. 5? Yaa Rabbi ati naa qallalchi kana. Sooshaal miidiyaa wanti hedduun si ajaa'ibe yookaan immoo tiiktookii viidiyoo hedduu si ajaa'ibe nutti himi. Kan koomoo kan namaati? Kan keessa ta'u kan namaa waanuma si ajaa'ibe. Akka qoosaa wayiiti kan hin arge afaan Oromootiin hojjetame taa'eetuma haasaa mucichi. Buna duwwaa moo sukkaaraan? Ani sukkaara malan dhuga. Sukkaaraanis. Sukkaara malee hin ta'u kaa bunni. Keenya ganaadha jechaadha. Lakkaan koollee xiqqoo siqeera. Kan naaf yaadu malee. Yaadnaa wanti itti bohaaree waraabessatu farda nyaachuu barbaade beekta. Akka haasaa isaatti. Na waraabessi farda kana deemee gaafa ilaalu fardi jalaa fiigee badde. So waraabessi duuba fiigaa fardi biraa kute. Waraabessi maal jedhee dhaabbate beekta? Fardi maraatee jedhee dhaabbate. Nyaachuu dhiisee? Hin danda'u kaa hin qaqqabu kaa bira. Tola deebidha. Waan siif fudhatame. Anuma isa ajaa'ibsiifate miti ree gaaffichi. Kanaafuu haa ta'u garuu haa ta'u. Lakkoofsa torba. Waan as ta'e fakkaata. Haa ta'u torba. Karaa dhumatti keessatti deebite malee. Haa ta'u. Meeqa? Torba. Torba. Namoonni kennaa fi dandeettii isaanii malee waanuma namni hojii hojjeteef waan hojjetan akkamitti barbaadanii of argachuu qabu jettaa. Akka kiyyaa kana kan. Anamma namoonni hojii nama hojjetu keessatti aartii hojjetu kana keessatti nama baay'ee nama walquunnama. Keessattuu weellistoonni hedduun na bira hin dhufu. Wanta isaaniif dandeettii isaanii malee already dhufuu danda'a wanti sun hojjetaniitis. Anamma namni baay'een waan ani production keessa hojjedhuuf istiidiyoowwan baay'een beekaa haga ammaatti akkamitti ati sirban sirbituu naan jedhu. Suni kennaa kiyyaa miti. Barumsaanis immoo itti deemee fiduu nan danda'a. Garuu immoo aartiin yeroo baay'ee kennaa barbaada. Hojii kana irratti jechuudha. Kennaa barbaada. Kennaa san immoo barumsaan guddisuu hin dandeenya kan jedhudha. Kanaafuu osoo wanta isaaniif hin malle keessattuu warri beekni osoo hin beekin callisanii ka'anii yennoo jedhan bocagga'een jiru. Borcuudha malee. Borcuudha. Waan dandeenye keessa galuun borcuudha. Borcuudha. Ta'u. Ati immoo nafa mudii nafa fedhiiti. Hin corro bakka. Amma namni fiigicha danda'u tokko otoo deemee hakiman taamarfee naa kennaa jedhee nama tabalaashee miti. Bakka waan dandeenyu keessa galla. Intarteementii hin danda'u intarteementii. Inni na yaala jedhu hakima ta'a. Nan fiigoo jedhe kutuu malee hin ta'u. Akkuma koonan jedhe kanaafidha. Anamma muuziqaa hojjechuu hin dadhabne maaliif production keessa hin jira. Waan biraas hojjechuu hin dadhabne. Garuu anan itti baradhe tiyaatiraal aartiidha. Kanaafuu tiyaatiraa fi fiilmii irratti fookas godhee hojjedhe saniin immoo success ta'ee jira jedhe. Kana boodas immoo dura dandeettii akkan qabu keessa koo namoonni na cinaa jiran natti himanii isaan immoo ani barumsaan tiyaatiraal aartii filadhee isa baradhee saniin immoo kinoo ammatti hojjechaa jira jechuudha haala kanaan. Ishii amma salphaadhuma otoo na qaqqabee gaariidha. Salphaadha jedhanii jalqaba. Yaa jechi koo qalalli waan jedhu ibsaaf waan namatti tolu jechuudha. Maal taatee miti? Sadii. Hanjagaran jangaasaa. Lakkoofsa sadii. Gaafa tiiktookii jalqabdu sadarkaa kanatti nan beekama jettee yaaddee beektaa? Ani tiiktookii hojjechuu kun dura baay'ee yeroo baay'een ilaale. Minimum ji'a sadii ilaaleera akkasumatti jechuudha. Yaa dura koontentii maaltu jira maaltu hojjetama tiiktookiin jira miti pilaatfoormiin kun maaldha namni kan ilaalu isa jedhu dura yaalaan ture. Namoonni natti dhiyaatanis garuu meebii amma feesbuuk irratti faaya jamba barreessuuf meebii tiiktookiidhuma kana hojjedhu naan jechaa ture. Baay'ee namoonni akkan tiiktookii hojjedhuun barbaadu. Feesbuuk irratti qosa garaagaraa barreessita? Yaa nan barreessa.
Na namoonni akkan TikTokii hojjedhuuf baay'ee jira miti inni gargaaraa turan jechuun hojjedhu jalqabii jedhu firrisiin akkasnaan jechaa tura. Hiriyoonni illee ollaan akkasnaan jechaa ture. So barumsa irra jaan ture yeroo tokko hin hojjenne gara dhumaa yeroo dhufumoo TikTokii hojjechuun eegalee akkuma carraa ta'e wanti hojjechaa ture xiqqoo ishee namni jaallate entertain gochaa wal barsiisudha. Immoo ramma abaarsa isaa or disgrace wal gochuu isaa otoo hin taane hin ta'uu jedhame hin ta'uudha. Bakka jechuudha jira miti wanti namni quba nutti qabeeltu kolfuuf maaliif waan hin taane hojjetamuufi saniif namoonni immoo si qeqqanis jiru barbaayise hundumtuu accept sin godhu waan na hojjettu kun akkasii miti sin beekuu sin jedha yookiin immoo Oromoo miti si jammar mucaan kun jechuus danda'a you know kanaafuu yeroo hunda appreciation hin eegdu kan ati ittiin tollees jira garuu walma dandeessistee deemta nama hundaan jaalatamuu hin dandeessu. Afuran fuudhu. Afur dhimma tokko irratti ati akka Tsaggaayee ta'eeti hojjedhu nutti argisiisa. Dafi gizee fixee. Dhimma maal irratti naa kenna yaaduma sana naa kenna. Dhimma feet irratti kan Tsaggaayee. Waan inni gargaara qoy dhimma wayii irratti haa ta'u. Gargaara. Dhimma maal irratti nu sirreessita seete ijoollee keenya. Dhimma footoo istaayilii riikardiitiin viidiyoo godhan irratti nuyi. Asta kakkalaa jedhi footoon naan ka'an isa dugdarra wal ijjatanii mataadhaan walitti bu'anii footoo ka'an dhiisaa jedhiin. Warri Oromoo hin taane itti dura. Oromoo jetta malee naa galtu. Oromoo. Eeno. Baate. Ariifidha. Irra naa deebi nan jedha. Intiraaktiin kee gaarii ture mooraaliidhaan kaasan naa galte. Fuula irratti ilaalamuu qabu. Oromoo jetta. Muudii laffaadhe. Muudii nama jorramu tokko harraammadaa jirtu ijoolleen keenya tokko jetta. Maalin naa footoo kaatan mormarra wal ijjatanii footoo ka'uun maalin dugdarra wal ijjatanii footoo ka'uun hin ta'u maqaan hin balleessinaa numas tokko horinaa asta kakkalaa jettee dubaata. Guutummaa isaa sii deebisee jira seeraan hojjettee nutti argisiista. Oromoo muudii hin naffaan namoonni tokko mee viidiyoo tokko laalle deebina. Maal nutti argisiisi? Warri suuraa walirra mormarra wal keessanii footoo kaatan maal gochaa jirtu Oromoo? Muudiin kun hin naffa'u. Oromoo hin corroba hin naffu. Sirreessaa Oromoo. Gasoo wanna naan jettu ariifidha. Irra deddeebi'ee son jedhee. Dhufeera. Hin naffa muudiin nama corrobaa kana maleedha xiqqoo hojiidha hin qabatti. Ayino. Sanaadha malee. Ayyee ati immoo shawaan gisa ibneen fidhu kan isaa baay'eedha. Gara shanjaan darbuun ture namoonni waamaa walitti maqaa isaanii baay'eedha waan ta'eef san keessaa tokko fudhadhuuti yookaan shawaan magisa ta'ee nutti argisiisi. Naaf yaadu eenyu ta'a? Kan ulfaatu ani yeroo baay'ee natti ulfaatu kaaraaktarii lama. Already dan fidaan irra deddeebi'ee waan yaaduuf nan fida. Shamsuu fi Gabraagos hin ulfaatu karaakteriin isaanii. Loqoda isaanii santu ulfaata xiqqoo. Ani immoo irra deddeebi'ee osoo viidiyoo waraabamin nan fida. Shamsuu ta'iti? Mee Shamsuu ta'e? Suuqii tokko. Gabraagos naa wayya. Gabraagos wayya. Ato shayaan giza manni nutti waddate xinnoo irraan of hin qannastanii ato shayaan giza xinnoo ishee innaas asiif achi deddeemnu xiqqoo ishee tiraanispoortiin hin fixamaa nyaatni illee xiqqoo ishee nuroon waddateera ato shayaan giza xiqqoo ishee mana kiraayii nu qannasaa እንደው በእግዚአብሔር ሲንከይስ እንደው እንለምኖታለን እባክዎት አቶ shayaan giza ያዳይን ልመክሮ ያዳይን ያዶፍታ Sini taradda rakkoon qabu. Tiraanispoortii jettee kanas raayidii fayyadan. Ato shayaan giza እንደሱ የባሰ እኮ ነው የሚሆነው አቶ shayaan giza እንደው ትንሽ እንደው ተሳሰብ Gabraagos dhiisi kaayii dhiisi amma ta'u amma taphachaa jirra. Buna dhugna amma buna dhugne booda haasofna kana hidhaa kana booda haasofna. Haa ta'u. Thank you. Gara raayidii. Taaks inde. Mantaate wannat. Yaa ana shasha. Lakkoofsa tokko taati kun maybe. Lakkoofsa lamadha. Lakkoofsa lama yaa. Viidiyoo hojjette kan gara siyaasaatti
si jalaa jijjiirame yookaan mormiin addaa si mudate jiraayi. Jechuun namni akkuma jaallatu namni jibbus jira baay'inaan garuu viidiyoo sargii tokkoon hojjedhe beektaa sargii like motoraan fa'aatu daggasame sargichi innaa mushirraa fa'aa duubatti uddeellatu siif gala motorra kan ofu jira isheen duuba jirti indagana innis immoo duuba jira motora tokkorra nama sadii maal inni jedhe hin ta'uun jedhe maal fidee namni akka barbaadetti akka qiniisaatti daggasa jedha namni immoo cirraashii immoo uffannaa ishee jechuudha biyyeessuus in ta'u feelloorraan tuuttaa uffattee tuuttaarraan isniikariidhaan jedhe inni affa'uu dhiisii jedhe gasoo wallanaan jedhe walumatti qabeen innaa namni immoo miti akkas ta'uun qabu namni akka humna isaatti akka dandeetti isaatti daggasa taanaan jedhe of course nan deeggara garuu motoraan veelloo ምናምን kaawwattee dhoqqee hin ta'u wal corrobuu ta'a. Viidiyoon waraabuuf baay'eetti dhamaatee siifin hin jaallatamiin hafe jiraayi. Viidiyoowwan ani gallakkise keessaa kan hundumtuu yoo xiqqaate viiyuun xinnaa dheedhee yaadu 200,000. Inni xiqqaan jechuudha. Sun immoo xiqqaadhamee yaade. Already ji'a lama erganii galee ji'a lamaan kana keessatti viidiyoon gallakkise keessaa inni xiqqaa gadi bu'aadhaan laallame jedhu viiyuu 200,000 garuu hunduma isaanii irratti waan hidhameen hojjedha sirriitti jechuudha. Yeroo itti kenne yoo irree diyaaloogii nani dubbadhe sun naaf hin mijanne viidiyoon banee ilaalla yoo irra deebuu qabaadhe irra hin deebi'a malee lakkii dhiiseetuma ofirraa baasuu hojjedhe nan jedhu. Sanaaf viidiyoon waan hidhamaufu deebisii argateera jechuudha. Kuma dhibba lama nuti baasa gaagaaxanii tufinna manna. Gabbadaan ta'e mudhiin biyyeen guddaan meeqachaadha inni xiqqaan 200,000 jechuun biyyeen guddaan. Inni guddaan miliyoona 1,600 ilaalaa jira. Inni guddaan isa. Ashee meeqa Tsaggaayee? lakkoofsa tokko. Tokko jalqaba yeroo viidiyoo jalqabde viidiyoo yookaan immoo laayikii baay'ee dhabdee dhiisuuf abdii kuttee beektaay. Abdii kuteen beeku. Duraan TikTok kan ijamare baay'ee barreessaan. Barreessamee amma TikTok irratti jiru screenshot godheen yeroo nan fida. Yaa entertain ijaa godhuuf namni numa ilaala garuu akkam barreessu sanatti iyyuu gaarii ture. Yeroo ana hojjechuu dhiisee jedhu laayikiif naamanii otoo hin taane namni nuti gaafa si waasiin jedhu yeroo si dabbara. Si dabbara. Garuu immoo nama hundaa immoo jaallatamuu ijaan danda'amneef inuma hojjeta. Otuma nama du'e kaastee iyyuu namni waasii jedhu hin dhabamu. Namni du'e sun liqaa namaaf yoo liqeesse inni liqeesseef sun sinniisumaa kaastee reeffaa jedhu. Innaa nama hundaan hin jaallatamtu. Sometimes akkasumatti caljettee yaada kee hojjechuu qabda. Kanaaf. Yaa. Saddeet. Lakkoofsa 8. Dandeettiin aartii kennaa moo barnoota yookaan shaakalaan dhufaa? Dandeettiin aartii kan barumsaan dhufu jira kan kennaadhaan dhufu jira. Inni barumsaan dhufu jiru kanneen akka editingii kaameeraa barreeffamoota adda addaa kun barumsaan dhufu. Inni kennaa immoo sagalee aktingii aartiiwwan jiru baay'eedha si kaaseen fixu isaan sun kennaa ta'anii kennaan sun immoo gaafa barumsi itti dabalame moor guddaa ta'a jechuudha. Sirriitti hunda biratti fudhatama ta'a. Kanaafuu an barumsaan dhufu isaa ammas hin jedhe kana. Ati fakkeenya ta'uu hin dandeessaa? Baratteetta waan ta'eef barnoota kee ijoolletti sii dhufeera mee sana wal qabsiisii waan ta'eef. Akkuma sin jedhe ka'anii kennaa kiyya kana aktingii naa kenname kana barumsa waan an deeggareef kino haala kanaan akka uummanni uummata keessatti viidiyoowwan kiyya hundumtu ergaa qaba. Viidiyoo ergaa hin qabne hojjechuun barbaadan. Calcedeetuma namumti ana laalee qofaaf akka itti kolfu hin barbaadan. Kolfee ergaa akka irraa fudhatuuf maaliif yoo laalte taate industirii fiilmii fi koomedii Oromoo kana keessatti yeroo baay'ee wanti hojjetamu namumti qofa itti haa kolfuufi. Isaan immoo sirreessuu qabna. Kan sirreessinee akkamitti goona ergaa keenya ittiin dabarfachaa kofalchiisaa namoonni akka
hubannoo irraa fudhatan jechuudha. Deefi amma social media irratti hojjedhu maybe garaagar ta'uu danda'a. Garuu immoo wanta argitu irraa maybe amma gaafa gisee naturein jira miti namni tokko waan tokko qaba akkuma uumamaatti jechuudha. Entertain gochuu yoo danda'e namni tokko like barumsa utuutti baratee gaariidha. Barachuu utuma baratiin immoo namni baay'ee entertain si godhu jira. So akkasidhaan amma fakkeenyaaf fiildiin koo waan biraadha. Garuu entertainmentii kanarratti illee nan hojjedha. Kanaafuu barumsis experiencenis wajjuma deemaa jedhee yaada. Garuma keeti. Gaaffii naaf yaadi gaafatamedha. Garuu xiqqoo ishee asitti gaaffii lama deebisaa jira. Deebisii gaaffii deebii. Lakkoofsa 10. 10? Yaa. Hojii amma keessa jirtu kana hangam milkaa'eera jettee yaadda? Gaaffii bareedaadha. Garuu amma iddoon barbaadu ga'eera jechuu hin danda'u. Garuu iddoon barbaadu ga'uudhaaf steeppii tokko steeppii lama irra jira jedhee yaada. Namni tokko jedheetu lama jedha, lama jedhee sadii jedha. So amma maybe tokko yookiin lama irra jira. Gara fuulduraatti immoo yoo rabbi jedhe amma gara fiilmii kanaa otuun galii dasna jedha. Amma fiildii kootiin illee otuun hojjedhe dasna jedha. Ingiliffaa fi literaaturidhaan barumsa qaba. So gara joornaalizimii kanaas jira miti waanuma tokko irratti xiyyeeffatanii deemu mannaan yaadni koo namni tokko lama sadii waan baay'ee hojjechuu danda'a. Yoo pilaanii gooteetti kaate waa lama waa sadii hojjechuu hin dandeessa. So yaadni koo akkasidha. Amma wanti irra jiru garuu gaadha jedhee yaadu. Tiiktookidhaan hojiin biraa kan sii dhufee jira? Hangammaa wanti dhufee jiru promoshiniin garuu yeroo tokko nagaggaa yoo si gaafatu na taayimingii immoo barbaachisaadha. Amma promotion hojjedha jedhee barumsa irra yeroon ture barumsa koo ignore gochuu hin danda'u. Kanaafiyyuu barumsa irratti xiyyeeffachaan ture. Yeroo sana promotionii tokko no hojjechaan ture. Amma garuu promotionii si dhufe nan hojjedha. So waanuma jiru waan na fayyadu waan namas fayyadu hojjechuudhaaf pilaaniin qaba akkuma obbo Shawaan Gizaw. Barnoota MA'dha kana beekamte waan ta'eef mee barnoota maastersii barachaa tiiktookii hojjechuun gosoota jedhamu? Akkuma jedhee namni yoo focus godhe waan baay'ee hojjechuu danda'a. Ani yeroo barumsas wajjuma barachaan ture. Otuma barumsa baradhus immoo tiiktookii kana ilaalaan ture akkuma isin jedhee yeroo maalidha trendichi kun maalinni maaltu ilaalama maaltu irraa baratamaa waan jedhu ilaaleen. So yeroo barumsi immoo xinnoo ishii qalallanaaf jedhu gara dhumaa yeroo ga'u tiiktookii kana aktiif ta'een hojjedhe. Kanaafuu namni yoo pilaanii godhe maaliyyuu hojjechuu danda'ama. Obbo Shawaan Gizaw kaaraaktarii sadii qabu. Kanaafuu namni yoo practice godhe yoo of amansiise kaaraaktarii sadii hojjechuu danda'a. Inni hojjetta taatota fiilmii taanani kaarakteriin ati dhaabdu hin jiru hundayyuu hojjetta. Observe godhuudha bakka aartii keessatti hundayyuu laaluudha. Akkuma nama kinoo saggee ilaalee mudiin kee nama corru beedee kana hin ta'u akkuma jette hundumayyuu laallaan inni hojjetta aartii keessatti keessattuu gama fiilmii fi tiyaatiraatiin inni guddaan kan barbaachisu laaluudha. Observe godhuudha nama ati hojjettu san jechuudha. Sanaaf hin danda'ama hin hojjetta. Thank you. Aizo taggiye. Obbo Shawaan Gizaw garatti garagarsan dhabane. Kira tokko gaa gura tokko. Obbo Shawaan Gizaw kudha tokko. Gura tokko tiree wanni kun ante ma laale me oro laale gura tokko. Gura tokko da Obbo Shawaan Gizaw. Inta cinaan makina. Waggoota shanan dhufan keessatti eessa geessee of arguudha hawwii fi karoorri kee? Ready karoora waggaa shan illee hin qabanne. Karoora waggaa shan hin qabanne. Karoora isa gabaabaa isa waggaa tokko garuu karoora qabadhee jira. Karoorri koo inni waggaa tokko maalidha seete? Fiilmii ready fiilmii hojjechaa jira. Fiilmiin koo gallakkifamee jira. Fiilmii ija koo jedhu YouTube irratti fe'amee jira. Waan ta'e waliin nan hojjedhe ija koo kan jedhu akkasumas immoo tiiktookii malee hojii fiilmii hojjechuu eegalte jechuudha. Yaa ani tureera bara aartii kana keessa gara waggaa shanii ta'eera ergan hojjechuu eegale. Gama TVtiin immoo diraamaa fuullee jedhu walitti fufaa gama DSTVtiin qabannee dhufaa jirra. Already DSTV irratti walii galtee ni galamne garuu yaadichi gama DSTVtiin guutumaan guututti an taa'e. Isaan alammoo hojiin kan koo dhuunfatti qabadhe
fiilmii dhuunfaa kooti barreessee xumuree ji'a fulbaanaa keessa waraabbisaa nan eegala jedheen jira rabbii wajjin fi uummanni Oromoo moo na cinaa dhaabbate fiilmii kana waraabne akka odaa awwaarditti itti badhaafamuun barbaada jechuudha. Kaayyoon kiyya akkasiidha inni duraayi. Garatti gama tiiktookiitiin immoo fooloowarsii keenya guddifannee Oromoo keenya barsiifachaa kokkofalchiisaa waliin turuudha. Boshaan gosa fiilmicha irratti nan dagatiin haala. Ayyee. Ayyee, taggisa gara keetti. Taraan kan kooti. Lakkoofsa sagal. Boshaan gosa sagal akkasi kunuun. Akkasi boshaan gosa jaha. Lukti ishee tokko ishee ittaffa jedhe. Izoon. Akka jalatti garagalti. Bitaatti garagalti. Ulee xiyya fakkaatti. Mee ante as qabee. Lola boshaan gosa. Xiyya sani. Ishuma fakkaatti. Isaa dhugooti kana bu. Sagal. Lakkoofsa sagali. Mudannoo addaa TikTok waliin qabdu kan hin daganne nuti himi. Mudannoo maatii biraati akkuma jedhe yeroo baradhu maatii biran taa'anna galgala sa'aatii 3 gara 4 kanatti viidiyoo wayiin arge viidiyoo hojjetamudha jira namni immoo jira ollaan minaamin jira ani riikardiidhuma godheen edaa sagaleen koo ol ka'aadha inni man jammaru Oromoo naan jedhu inni dhagaa maddoo baay'eetti beekta halkan deemani maazari bira ani duuban gala maazari mucaan qofaa xeettee waajjira ka'aa jedhanii achi ibsaanis immoo sirriitti fa mana gootti like dhufte maazariin nanaasaa beekta nuti laffaane dhiisaan jedhachi dhufte akkas gurra gootee dhaggeeffattee nan fixe amma yeroo ta'etti achi kwaakwaate beekta nagaa keeti nagaadhaan viidiyoo hojjechaa jira jedhe ergasii booddee dhiyyu maazariin akkaan tiktookii kanarratti hojjedhu kan ishiif kale namnis immoo mucaan kee akkas ta'e tiktookii hojjechaa jira nu fayyadni namni jedhuuni maazariin baay'ee saapoortii gooti baay'ee. Warri qe'ee keessa jiran odoon dhaga'in olla dhaga'ee dhufetti. Duubadhaan manni kiraayee namni fa'aa qabna soo duubatti hin galaanis mana isa guddaa ta'e duuban galaa warra mana kireeffateetu dhaqe. Mana isa guddaa dhaqaniitu qosoqqosaniitti mani. Mucaan maraatee manatti naashiinis hin dhufte. Akkasidha. Ati akkas si mudatee mudannoon akkanaa jira. Ayyee gara keettan deebi'aatii naaf yaadda. Gaaffiin saggaa'ee gaafadhe dura gaaffii keessii gaafatameera saggaa'een itti fufu. Ani immoo ani armee kiyya birattan gala. Already mana kophaatti muti. Manuma tokko keessatti gala. Amma ergan tiktookii sirriitti boodan kutuma achi keessa jiru qe'ee keessa jiru tokkotti keessatti gale malee duraan armee birattan gale jechuudha. Maaltu na mudate seete kutaa saaloonii keessa kan shii gara achaanuun kutaan isaanii amaazarii jechuudha. Kan kummoo kutuma saaloonii keessa jira achiin ciisa. Halkan sa'aatii 6 akkas ta'ee jira. Viidiyoo wayii ilaalaa ture TikTok irratti jechuudha. Baramne ka viidiyoo halkan namni ciisee jira. Viidiyoo sana yaadadha. Viidiyoo sana viidiyoo akkamii seete? Maal jedhasitti irratti barreeffameeti barattoonni dubartoonni gaafa kutaa 10 kufan jedheetti akkam ta'uu danda'u jedhee irratti barreessa. Sana booda mucaan maraasa tokko fiigaa dhumeetu bishaan keessatti na hubatu laallisan kolfa qabachuu dadhabee halkan san kolfisa. Mucaan maal jettee kaasee dhufte kutaa keessaa maasarri. Lakkoo waan taane viidiyoo irratti halkan kanaan maal godhata ilaalta immoo namoonni yeroo baay'ee dargaggeessiin baramaadha kun mana keessa taatee uffata asii ofirratti uffattee bakka ciistu keessa taatee viidiyoo laaluun waan jiruuf ani isa laalee san halkan sad ergasii irra deddeebi'e namaaf irra ergeen jira viidiyoo san jechuudha akkasitti na kofalchiisee mudannoo sanan qaba akkuma inni jedhe mana keessatti jedhamu kan irratti jechuudha. Maatiin immoo waan si garraamu mana keessa naateessu akka mobaayilii tuttuqtu siin eeyyamu baay'ee. Yoo mana sibiila kana lafa kaa'e jedhama. Silkii qabattee teenyaan sibiila kana lafa kaa'e buna baabu qursii namatti qabi yookiin televezyiinii dhaggeeffadhu si jedha malee. Yaadi kee focaadhaan yaadi kee akka isaan biran jirre. Amma fakkeenyaaf maazariin hin jaallatu. Ani armee kiyyaa yeroo baay'ee kan irratti wal jennu bilbila ishii tokko akka ilaa tuqxuun barbaadu. Bilbila ishii. Ati jalafateetti waraabbatta. Waraaboo osoo hin taane bilbiluma noormaalii yeroo nuti paakeejis teelerraa biddireeffattee dhabdaati waan taate sana booda dhaqeetan bilbila ishii kaasee kaardiyoon qabaadha kiyyarra paakeejiin hojiraate ani shit irratti guttadheetti bitadha. Lafa naa kaayee bilbila kiyya naa lafa leetti tammoo inni fakkaama amala haadholiiti yeroo baay'ee kuni
maalan godhan jedhan bakka walloon lammoo yoo tokko tokko gaadha dhabe xiqqishu chaarjeriin cufnaan seetu tokko kennu amma keessatti harkaan tokko kanaaf akkana ta'inaan jetti lakkii hidheetan immoo akkan taanetti immoo gurguree deebisaa. Faamilii biratti waan baay'eetu jira. Yeroo tokkonis waan namni deemtee sitti hima. Yeroo tokko faazariitu dhukkubsatee hospitaala deemne na inciise beektaa. Namni immoo si beeka baay'ee maali kokoffishaa godhadhu maaskii ta'uu si beeknaan si beeka na. Faazari biran dhaabbadhaa hin dhufanii hakiimoonni narsoonni fa'aa dhufanii maal taatanii jedhanii gaafatanii so itti hime faazari namni man dhaabbadhaa achiin namni immoo baay'ee gaafa si beekee si wallaalu jira ilaalcha wayii qabu akkas jedhee muudii naffaale jedhe akkuma ani karaa irratti utuma faazari anas akkas jedhe laal keetti isaanii shakkaati shawaan yeroo baay'ee namni dhadhu wanti kun na faazari dhuga bira utuma dhaabbannu kana nyaattanaan jedhanii achi hospitaala faazari biratti faazariin immoo quban qabu akka viidiyoo kan maazari malee faazariin baay'ee quban qabu mana itti fa'aa dhufee namni faazari bira taa'ee viidiyoo saaqa beektaa ani bakka nan tasha maaqa qadafeetan ba'a namni malee kana nyaattaan maaliin hin ta'u jedhee maaliin jedhe. Ayyee daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa akkuma itti fufetti kan inni jiru bohaaraa jirtu dheen abdiin qaba anamtadde taa'ee bohaaraan jira waan ta'eef ammoo gaaffii isa mallattoodhaan wal gaafannurra geenya jirra kan ammoo sadan keenyatti wal gaafata dabareedhaani obbo Shaangisaa eegalure isin eegala obbo Shaangisaa mallattoon natti agarsiisa tole. Abbaa Gadaa. Abbaa Gadaa argate? Maa gochuun danda'amu. Maa gochuun danda'amu. Chilootaan jira. Kulaalitiin jira. Kulaalitiin jira. Haala nutti ibse gaani salphisee tuman si ibse. Ibsa qofaa miti baay'ee. Asis jira. Maal taatee ati? Inta waan akkasii jite. Tolu. Ergisi gara keenya. Ishii isiniif hin ibsa. Kun hin kabbadaan ta'e. Obbo Shaangisaa seeraan laala. Hin kabbada garuu ilaala Obbo Shaangisaa. Haqime. Beeksisa. Bakka dhume. Beeksisa. Beeksisa bakka. Bakka gosa na taane na gaafata. Elma godhiisitan. Dhiisitan. Dhiisitan nu dhiisi. Tokko tokko qixxeedha. Qixxee deeffate. Qixxee. Wallaan tuna laalu dhiisa. Sorry, Mano. Tinggalan Randevi. Silki. Bilbil. TikToki. Deeffate. Ta'u bilbila ta'uu qaba akkana jechuudha amma bilbila amma akkana goote akkana jechuun bilbila Laakko Obbo Shaangisaa. Laakko Obbo Shaangisaa Ruwaandaan kaasina hulat laandi marraamaa jirtu. Kana kai Taqabbala. Gubboo kennitee. Taqabbala kana. Gubboo kenniteeti malai beeke ni duran beeke. Haa ta'u garuu giddeella. Haa ta'u. Giddeella. Gaaffii taanutti darbe. Amane godhe giddeella. Giddeella. Obbo Shaangisaa gara keessan. Wanni kun yoon tasaasatuu baadhe yoonan dogongoruu baadhe. Waan dubbisiin Obbo Shaangisaa dara. Dubbisu godhe. Ante be ani ilma koo dura masarata timirtiidhaan tamaare. An beeka. Kifilin afur duriitti qixxee digirii ammaati Obbo Shaangisaa. Deen qalladdaare dhugatu. Xurumbaadha Obbo Shaangisaa. Ma ante hin beekta. Deeffadheera. Godhate onnoodha. Hin danda'amne nu. Hin danda'amne. Kabbadeera muudiin koo. Shaangisaa hin danda'amne ibsuu kanarratti. Galasaadha. Daani kabee kana namichi dirii keenyaa fuufu suni. Durumbaa kana gidee waan barrii irratti fidee dura akka warri du'as jiraannan. Saabsaabaanis jiraannan karra kiyya duratti dhufeetu hafuufa dura.
Dura sini fafuma. Tibbee gagaa. Dura na bira dhufee tafuufa. Rakkisaadha boshaan keessa rakkisaadha. Kun hin kabbada kuma taati. Qotee bulaa. Bakka. Lama keessa dhaabbatan kun. Qotuu jettanii qotee bulaadha. Qotee bulaadha hatti dhiyaatteettu boshaan keessa. Garuu qotee bulaadha. Akkanatti tiga. Qotuun akkanatti. Qotee bulaadha. Qotee bulaadha. Argattaniittu. Qotee bulaa fi qotuun adda garaagarummaa qaba. Galasaan koo akkami garuu? Tokkoffaadha. Kanuma dubbi. Qotee bulaan nama qotuun immoo lafa miti. Eega. Isaan kun akkana jechuun garaagarummaa qaba. Gaaffii keenya gara xumuraatti fannee jira. Nu ibsime. Angoo gaaffii ulfaataa na qaqqaba. Ollaadha. Interview. Gaafiif deebii. Discussion. Sagantaa. Kan bira isteejirratti. Sabsabaadha. Hin kabbada. Tinittaane. Interview dha interview. Boshaan gisaa yaada Sagantaa yeroo bunaa jedha kanuma keekan. Lama ta'aniitu ta'a sagantichi nama lamaani. Namoota hedduudha isteejirratti. Tiyaatira. Boshaan gisaan kabbaddu. Hayyee gaaffii keenya xumurreeti kan nuti jirru mee isin lamaan tiiktookii irratti wal beektu wal gootaniittu hojii walii hin ilaaltu moo akkam gaaffiin kun lamaan keessaniifi. Ani hojii tsaggee osoon tiiktookii ne galina laalu osoon akkaawuntii tiiktookiin banatin nan laala hojii isaa. Nan laala itti nan ijoollee corrobaanis magaalaa keenyatti. Akkuma banadheenis immoo fooloon isa taasisee. Anatu follow. Lakkee anatu godhe. Anatu follow. Pooletiin garuu deebisanii follow baakii. Deebiseera. Yoomnaa deebistee sitti kana yaadadha guyyaan namoota follow baakii. Namoota follow baakii deebisanii dagii beekaa. Followers kuma 50 akkasiin naan ga'u naa deebise. Guddachuun saanaaf mucaa kana nan guddisa dheetu mana deebisee haa ta'u follow garuu natti si taasise. Garuu dhuguma isumatti follow na godhe dura. Na hojii isaa immoo baay'ee entertain nama godha. Plus dagmoo hin barsiisasi waan gaariidha. Ani akkuma argeen deebiseef viidiyoo isaa argeera. So akkuma argeen follow baakiin deebisee fi baay'ee gaarii hojjetta jedheeraanis. Na Boshaan Gisaa. Liivii keetti irrattuu yeroo baay'ee olii barreessina. Liivii oliin seenne malee olii barreessina yeroo baay'ee. Anis already seenu yeroo baay'ee ture seena malee liivii kanan baay'isu. Mee maanni faayidaan tiiktookii irraa fayyadamteetta? Faayidaa tiiktookii irraa waaqayyo haa galatoomu. Hojiin hojjedhu kanaan namoota wal bariin jira sirriitti jechuudha. Mooraanis dura kaayyoon kiyya aartii kanaan beekamuudha. Inni dursi itti yaadaa ture garuu gama fiilmii hojjedhee gama diraamaa hojjedhuun uummata biratti ba'a kan jedhudha iyyuu sun immoo xiqqoo chaalenjii qaba yeroo si alaa fudhate namoota beekamtii qaban kominikeetii godhuu qabda. Karaa salphaa jedhee kanan yaade immoo hojii gama tiiktookii kanaadha. Gama tiiktookiitiin akkasitti hojjedhee namoota biratti fudhatama argadheen jira. Sun faayidaadha anaaf jechuudha. Maallaqatti argatteetta? Maallaqa gaammaatitti tiiktookii irraa beeksisoota 3 akkas amma hojjechaa jira. Gara beeksisaatitti sesseenaan jira. Isaadha malee maallaqa akkasitti itti argadheen qabu tiiktookii irraa. Akkuma obbo Shaangisaa jedhan nama wajjin wal bareeraa gaariidha akkuma inni jedhe. Anis inkaamii hin arganne garuu liivii nan gala. So waanuma xiqqoo ishii namni giiftii sii kennuu danda'a. Ani guyyaa hin lakkaa'amu guyyaan itti galee so malee promooshinis amma ammaatti hin hojjanne. Kana booda garuu amma jira miti wanti gara fuulduraatti hojjetamu gara fuulduraatti immoo wanta gaarii hojjannee gaarii itti argannu jira miti itti wal barsiisnu ta'a jedhee tayyaada gara fuulduraatti anis. Hayyee mee taatoo keessan keessa atis tokko daawwattoota kooti. Tsaggaa'ee naaf ufuuti. Tsaggaa'eedhaan
inni na haasa'u ani immoo tokkoon itti haasa'a. Walitti haasa'u akkas wayya. Akka. Shawaan giza wajjin haasa'e kaata. Amma Tsaggaayeen dhufu mee dallaa kiyya keessa. Ambarbaree taate. Ambarbareen ta'a. Manu barbaadde ta'e. Kootu. Hin kennineedhaan namoonni kaaraakterii kenne kana namatti hin kennine sumatu danda'anaan jedhu garuu namni danda'u jira nana hojjetu. Maali yaadichatti ibsannaan hin danda'amu. Abbashaan Gizaa እንዴት አደሩ? Akkam bulte Barbare? ሰላም ነው አበሻን ግዛ እንደው ትንሽ እንደው ሳንቲም ነገር ሊያበድሩኝ ይችላሉ ብዬ እኮ ነው እንደ ደሞዝ ራቀብኝና እንደው ሳንቲም ቢያበድሩኝ ብዬ እኮ መምጣቴ ነው። ባል መጓድና ረክስት ከገደ ገጀት ሚላ ደርበስ ዛሬ ሚላ ሽራፉ ተንጀነ ድሪ ገደ ሊቃራ ፍራንዴ መለስኩ እኮ ሻን ግዛ እሱ ወዲያ እኮ ነው መለስኩት እኮ ማላስኩ ወዲያው አበሻን ግዛ ባ የኝት መለስ አሲከ ነሽራቲ ዋል ጀደው ጫኩት አባ መጋ በርባድ እኔ አበሻን ግዛ 2000 ብር ይበቃኛል በቃ 2000 ብር ያው ቤት ክራይም ደርሷል አንድ ላይ ይከፍላለሁ ብዬ ነው ዲዚ ቤት ክራ ዲሲሳ ኢተማል ከፈልቴ ቤክተቴ ኡጋ ክራ መናገ ፊግዴ አና አረገዘ እንቱ ቤጋ ዲሪ ቱምቦ ብሪ ሊቀይተታ እንቃው ዴብደ ዴብን ቀማን አበሻን ግዛ ሙዲ ነፋለ እኮ ሙዲ ነፋለ ተውካ kana fakkaata shawaan gizaan already ani osoon immoo fiilmii keessatti fi tiyaatirii keessatti gaafa fuul uffata isaa uffatti kaaraakterii barbaaddu san taatoo itti hojjettu san gaafa kaaraakterii isaa san keessa kan itti seentu uffata isaa lookeeshinii isaa anamma lookeeshinii gara biraatti hojjechuu hin dadhabne lookeeshin man barbaadu san bira dhaqeetan uffata kaaraakterii san uffadhee gaafan hojjedhe hin barreessan yaada qofan teechifadha yaaduman teechisa yaada kana akkantan ibsa kan jedhu dialoogii improve irratti godha jechuudha saniif osoo iddoo irra taane immoo kana caalaa hojjechuu dandeenya jechuudha nuti nama corrobaanis gaaf tokko wajjin hojjenna gaafa diaasporaa ta'ee dhufeetoo ni diaasporaa ወል ከውጭ ነው የመጣሁት እዚህ አካባቢ ያለ ቦታ ሎኬሽን ወድጃለሁ ብዙ ብር ጊፍ አረጋለሁ አንተ ደግሞ እዚህ ያለ አካባቢ ያለ ይሄ መሬቱ ለኔ ትሰጣለ ኦኬ ማለት ብሪቲ ገነ ጋዞ ኦሮሞ ነው ዋዳጀናን ጎዋ ጎዱ በርባድ ሀራኛታ እንደው ሽማላሳ ሰራራ ወጀዴራ አርጌራ ንሽዚ ወደን ናርጌራ የሚሽ አርጌራ ነላለ ኮመንት ይጀደቲ አርጌ እንዱፍቴ አትሪ ኮመንት እንከኝ ረከና አርጌራ ከኔራ ቡሻን ግዛ ከኔራ ቡሻን ነመረመራ አየ keessummoota yeroo bunaa koo waan argataniif galatoomaa siniin jedha. Daawwattoota keenya qophii yeroo bunaa keenya asumarratti xumurreeti kan nuti jirru qopheessuun hanga xumuraatti akkasuma biraan ga'ee animeetii fufaatii ogeessi kaameraa keenya ammoo Yuusuf Barqisaati torban gaarii saniif haa ta'u.